hayyee daawwattootaa fi dhageeffattoota ardii miidiyaa neetworkii akkuma miidiyaawwan garaagaraa waabeffannee sooshaal miidiyaawwan garaagaraa irraa argaa fi dhagahaa jirru dhimmi Eertiraa fi Itoophiyaa haala yaachisaa ta'e irratti yeroo ammaa kan argama. Yeerichi yeroo namuu dammaqee waan biyya ofiitiif irraa eeggamu yeroo itti carraaqu ta'ee argamaa jira. Mootummichi abbaa irree kaabaa Afrikaatti argamu kan yeroo hedduu dabaa fi shira malee waan biraa biratti hin argamne Isaayyaas Afeworqii ammas waraana Itoophiyaa irratti labsuudhaaf akka tattaafataa jiru dhagahamaa jira. Haa ta'u malee Itoophiyaanis biyya warra adiyyuu injifatte ta'uu isii mallattoo Afrikaanotaa ta'uu isii ni beekama. በአንድ ወቅት አይነኬውን ደርግ እንዴት ጨፍልቆ የኤርትራን ነጻነት እንዳረጋገጠ በልበ ሙሉነት ሲነግረን የነበረው ሻቢያ አሁን በፍርሃት እየተፍረከረከ ይገኛል። አዎ ያ ኢትዮጵያን ገጥሜ ረታዋት አንበሳን በጡጫ ዝሆንን በርግጫ አሸነፍኩ ያለው ህግደፍ አሁን ያናብስቱን ድምጽ ሰምቶ እየተንቀጠቀጠ ይገኛል። አገዛዙ ምን እየመጣበት እንዳለ በሚገባ አውቋል። ለመሆኑ ተስፋ የቆረጠው አገዛዝ በፍርሃት የተሞላው ኢሳያስ የትላንትናና የወደፊት ግዛቷን ለማስመለስ የቆረጠችን ሀገር ግስጋሴ ሊያስቆም ይችላልን? በውድቀት ዋዜማ ላይ የሚገኘውን ሻቢያ ሊታደግ የሚችል ኃይልስ ይገኛልን? ኤርትራና ኢትዮጵያ በዚህ ወቅት ወደ ጦርነት ቢገቡ ምን ሊፈጠር ይችላል? የአስመራና አዲስ አበባ አሁናዊ ቁመናስ ምንና ምን ናቸው? hayyee daawwattootaa fi dhageeffattoota ardii miidiyaa neetworkii akkuma miidiyaawwan garaagaraa waabeffannee sooshaal miidiyaawwan garaagaraa irraa argaa fi dhagahaa jirru dhimmi Eertiraa fi Itoophiyaa haala yaachisaa ta'e irratti yeroo ammaa kan argama. Yeerichi yeroo namuu dammaqee waan biyya ofiitiif irraa eeggamu yeroo itti carraaqu ta'ee argamaa jira. Mootummichi abbaa irree kaabaa Afrikaatti argamu kan yeroo hedduu dabaa fi shira malee waan biraa biratti hin argamne Isaayyaas Afeworqii ammas waraana Itoophiyaa irratti labsuudhaaf akka tattaafataa jiru dhagahamaa jira. Haa ta'u malee Itoophiyaanis biyya warra adiyyuu injifatte ta'uu isii mallattoo Afrikaanotaa ta'uu isii ni beekama. Biyyi Itoophiyaan biyya seenaa qabdu ta'uu keessumaanuu seenaa gama waraanaatiin yoo kana jennu dibbee waraanaa ka jedhan san rukutuu fi miti. Dhugumatti Itoophiyaan kan qabdu gara beeysa galaanaa yookaan hulaa galaanaa karaa ittiin addunyaan wajjin daldalachuu fi waan fedhesii alaa galfachuu fi alatti ergachuufis ittiin hafuura baafattu. Balballi hulaa galaanaa akkaan barbaachisaa ta'u eenyullee waan falmuu qabu. Kun dhugaa jirtu ka eenyuyyuu lammiilee Itoophiyaa irra walii gallu ta'uu beekuu qabdu. Akkuma argamaa jiru qilleensi gama Eertiraa irraas dhagahamaa jiru. Shirootaa fi daboota hedduu kan tuulamee fi kan fiilaa jiru ta'uusaa argamee jira. Gama Eertiraa irraa Eertiraan yeroo ammaa kanatti garee Dr. Gabra Mikaa'el Gabratsiyoon wajjin walii galanii garee Itoophiyaa ka ture Tigraayin TPLFin bakka lama ka cabe gar tokko birkii tokkocha Isaayyaasiin walii galtee godhuun isaa dhagahamee jira. Akkuma sanillee gama warra faannoo irraallee faannoonis gar tokkeen birkiin muraasni Isaayyaasiin walii galuu fi isaan muraasaa immoo hanga ammaatti waan jedhame hin beekamne. Sodaan jiru biyyattiin baha Afrikaa irratti argamtu Eertiraa fi Itoophiyaan waraanichatti hin deebiti moo hin deebitu kan jiru sodaa guddaa yeroo ammaa dhagahamaa jiru ta'uu isaati. Akkuma kana dura gabaasa ardii miidiyaa neetworkii irraa isiniin gahaa turre mootummaan Eertiraa dhalattoota isaa ka
waraana keessa turan waggaa 60 gad ta'an waamicha taasisuu isii ni yaadatama. Yeroo ammaa kanatti ammoo gama mootummaa Itiyoophiyaatiin yaaddoon jiruu fi sochiin jiru maal fakkaata ka jedhuun mootummaan Itiyoophiyaa bu'uurri isaa kan biyya bulchaaru kan hin jirre ta'us ammaaf gara bu'uura hundee Oromootitti deebi'uuf sochii taasisaa jiraachuun isaa dhagahamaa jira. Kan ammoo kan calaqqisiisu paartilee KFO fi ABO wajjin mariin deemsifamaa jiru faca'aa fi dhagahamaa kan jirudha sooshaal miidiyaa irratti. Yeroo kanatti ABO fi KFO'n badhaadhina yookaan biltsiginnaa wajjin araaramanii akkasumallee waan waraanni bilisummaa Oromoo barbaadu mootummaa ce'umsaa Oromiyaa irratti hundeessuu fi akka of oolchaniif sochiin taasifamuu fi sodaa waraanichaatiif sochiin taasifamaa hedduudha. Kana osoo jennuyyuu warri hedduu warri gama biraatiin siyaasni isaanii milkaa'uu fi dhabe har'aan tana waraana kana qabsiisuudhaaf warri yeroo kamuu nagaa hin barbaanne Israa'eliin lammaffaan waraana qabsiisuudhaaf kibriita caaraa jiru. Kun waan eenyu jalaayyuu dhokatee miti. Kanaaf xiinxalla keenya har'aatiin gabaasni nu isin biraan gahaa jirru gama kanaan warri adda bilisummaa Oromoo fi KFO'n biltsiginnaa yookaan badhaadhinni walii galanii biyya tanaaf of oolchuu fi uummata oolchuu kufaatii biyyattii jigiinsa biyyattii tana ni oolchu moo hin oolchanii sirnichi itti fufamuun fufuun paartileen Oromoo walii galu moo hin galanii kun eega rabbiitii waan yeroo keessa turtii keessa arginu ta'a jennee abdanna. Ammaan immoo sochiin jiru baha Afrikaa irratti yaaddoo waraanaa Eertiraa fi Itoophiyaa irraa dhagahamaa jiru akkaan sodaachisaa fi ulfaataa ta'ee kan dhagahamaa jiru ta'uun isaa eenyu jalaayyuu waan dhokatee miti. Kanaaf akka gama kennaan irraa odeeffannetti jennu malee Itiyoophiyaan tana durallee barrii galaanaa waggaa dheeraaf qabaataa turteerti. Sirnoonni darban atsoonni Jibuutiillee gurguratuu isii seenaa keessatti ni yaadatama. Gama yeroo paartii Adiwaawiillee mootummaan duraanii Mallas Zeenaawiin barrii galaanaa yookaan wulaa galaanaa bahiinsa galaanaa Asabiin Eertiraaf ilma adaadaa isaa Isaayyaas Afawarqiif dabarsuun kan eenyu jalaayyuu dhokatee miti. Daboonni isaan hojjetan ammallee warri gaaf duraa wal dhabdee fi xalaata fakkaatanii fiilma hojjetaa turan har'aan tanatti firatanii Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el wajjin walii galanii Itoophiyaa waraanuudhaaf walii galtee xumuruun isaanii dhagahamee jira. Ammayyuu taanaan bira dabree hanga hidhattoota faannoo wajjin walii galanii kibba Itoophiyaa irratti waraana banuuf deemaa jiru. Kanuma durallee akkuma beekaman Itoophiyaan biyya albuudotaa fi galaana hedduu bishaan hedduu fi uumaan waan isii badhaase waan hin qabaatin hin qabdu. Maaltu isii biyyoota Afrikaa keessaa yookaan akka addunyaatti gadi isii cabsee fi hiyyuu keessatti isii dabarse kan jedhuuf immoo atsoota yookaan hooggantoota biyya kanaa waggoota dheeraaf yeroo martoo waraanaa fi seenaa waraanaatiin kan beekamaniin akkasumallee uf jaalalaa fi biyya gurguratu biyya ganuu malee warra seenaa gaarii biyya tanaaf hojjetaniin beenne warra maqaa Itoophiyaatiin faarsaa faarfataa sirbaa sirbisiisaa warra zammaraa oolanidha. Kan biyya kana laamshissee hiyyummaa bara baraa keessa jiraachise. Kanarraa wal mulqinee dhugaa jirtu walitti himna. Kana booda Itoophiyaan lammiilee isii warra kibbaatiin akka ol kaatee guddattee mul'attu kan isin agarsiifnu taanaan dhaadannoo KFO ABO badhaadhinnaati. Walitti edamaa walii araaramaa. Edamuunis hojiirra ooluu baatu of oolchuudhaaf jecha akka walii galtan akka wal taatan jennam. Ardii miidiyaa neetwoorkii hawwiin isaa akka biyyittiin nagaa taatu akka baha Afrikaa biyya itti ummanni ishii qananiitee
hiyyummaa waggoota dheeraa isii irra ture ofirraa mulqitee jireenya qananii fi jireenya badhaadhinaa jireenya bilisummaa fi bilisummaa hiyyummaa jalaa baate kalammiileen isii kabajamanii jiraatan kalammiilee isii galaanatti barabaraa hin dhumanne ka biyyootaa fi gammoojjii arabaa keessatti dhiitamaa tuffatamaa hin jiraanne ijaaruun nuun ta'a nuun malaan dhaablee abaa'oo kaafaa'oo fi badhaadhinnaa yookaan ODP lammaa durii ta'a jennee abdannam. Hawwiin ardii miidiyaa neetworkii biyya nagaa fi biyya badhaate akka nuu taatu kan jedhudha. Akka nama miidiyaa tokkotti kan isiniin jennu nagaa hawwaa nagaa yaadaa. Waraana dhaaduun, waraana faarsuun, waraanaaf dibbee tumuun gaarii miti. Kanaafuu akka waltaatan, akka nagaa hawwitan seexanticha kaaba Eertiraa irraa arraba isaa dheeressaaruuf gurran kenninaa, ijjan kenninaa, waraanatti hin seeninaa, waraana hawwinaa. Kun labsii fi gabaasaa ardii miidiyaa neetworkii. Warri gara ardii miidiyaa neetworkii dhuftan haaraa kan dhuftan sabiskiraab godham. Warri qophiin kun isin tolee fi isin bareede sabiskiraab, laayik, sheer gochuun akkasumas yaada keessan nuu kennuun nu cinaa dhaabbatuudhaan miidiyaa keessan kan afaan keessaniin dhugaa jirtu ba'a Afrikaa irraa qaxalee kanaan isinii lallabu kana akka deeggartan isiniin yoo jedhu galata guddaa qabdu isiniin jedham. Nagaatti kardhaaf jedhe kanuma hanga kan biraatii walitti deebinutti fayyaanaa ta'a naga keessanaa jiraadhaam.